أكم جرتنا لامنا سأنا من ماتي واتن كم ينتظر وتترمي ميديا نيتورك دو قلقل خناف كمان نهنس نتمنا أن محمد فانتلتيم قدنا دا أرميان النافم فيني أنا سلطة غندا هاندا ويزرو جرمتي من ماتي تربا ونوتمو تماتين قبتشو فيم درقا قولي نكالا مجيف مجرات همان ونوني موتما قبطوران بالسما أرمولين حريرو قبل جرون قوچا كان رابوچو نبسميرا دبلتا قبنا جراتونم آنا سلطة أرميا ميديا نتوركي ويادا ساني كنن أدوليسا كرة تربم برقم لما في كرة أفر جتشونيس تربا لما دررا إيقلون غندون نبادية آنا سلطة هدون كننكا هان داويزرو مويي غجو ملو دادي واجو دالوتام مقالا دبري في كامبرو قبط سكتا ورانا بالسما أرمو جدون بسين سترايات سبيا في بوليسي همنا داتين ويررمو همانيت جروم godina adda oromiyaa naannaa firfillee aanaa sultaa gandaandaa wizaroo ganda baadiyyaa naannoo kanatti ji'uma kana gaafa adoolessa guyyaa 17 maatii kaleessa ajjeesan kana mana 8 jalaa gubanii mana ummata jalaa mana obbo Hordofaa Dabee obbo Waraarsoo Dabee obbo Tolaa Dabee obbo Fiqaaduu Hordofaa mana obbo Galaanaa Hordofaa mana 7 barbadeessanii Tibbuma kanam umnoonni mootummaa fira keessantu bosona jira jechuun qe'ee maatii torbaa olii guutumaan guututti abiddaan barbadeessuu isaanii kan himan maddeen OMN jiraattonni dirmatanii akka ibidda hin dhaamsineefis halaalachim ittifamuu dubbatanii jiru. Guyyuma gaafa sanaam dargaggoon Baarkuu Shuraa jedhamu mana hin gubinaa jedhee waan dubbate qofaaf qe'ee sanatti rasaasan akka ajjeefame kan himan maddeen keenya gara sirraa dubbifne. Ergasiyas gandim haandaa wezaroo nagaa argacheen beektuu jedhuun guyyaa kaleessaa sumnoonni mootummaa gara qe'ee sanii dhufuun dargaggoo nagaa Birraanaa Araarsaa jedhamu manaa qabuun rasaasan erga ajjeesanii boodam qawwee fi uffata reeffasaa bira kaa'uun waraana bilisummaa Oromoo qabanne jechuun suuraa kaasaa turan jedhu. Kaleessa immoo maatuma dargaggoo qeerroo tokko tarma maatii sanaa ganama kaanii dargaggoo Birraanaa Araarsoo jedhamu ganama ufata reebai snabara ajjeesanii ufata waraanaatti keewwisanii qawwee bukkee godhanii washanii ajjeesanii uummata keessa oofaa oolanii arramboo deebisanii bakkuma waan labisanii buqqufneetti oofnaa jedhanii uummata reebaa jiru ammaan tarallee ganama kana gara magaalaa Garbaatti ol baasamee jirta waan lafe gurbaan. Dargaggeessim ajjeefame kun tuttuqaa siyaasaa nama hin qabne yoo ta'u akka isaan jedhan nama qawwee baatee beekulleen turre jedhuun jiraatan ganda haandaa weezaroo Oromiyaa miidiyaa neetwork dubbiseem. Hawaasni naannoo reeffa dargaggeessa ajjeefamee kaasuun gara darbaatti geessuun awwaalanis har'as humnoonni mootummaa maaliif awwaaltan jechuun hawaasam gara manidhaatti guuraa jiraachuu maddeen himanii jiru. Namoonni hedduun mana jireenyaa keessaa qabamuun hidhamaa jiraachuu kan himan jiraattonni kunneen saamichi qabeenyaa fi hanni isaan irratti raawwatamaa jiraachuu isaa ragaa bahu. Taateen hammaatan kun miseensota raayyaa biyyaa fi poolisii humna addaatiin irratti raawwatamaa jiras jedhu. Nama immoo naannoo nama hedduu qabanii bakka isaan buusan ammaatti kan nama beedaa nama bojaa jedhamu immoo bakka fidanii kan beekamne naannoo kanatti ajjeesanii tooranii ta'anii dararrii hamaa waraanni mootummaa naannoo kanarraa maqaa waraana bilisummaa Oromoo itti hirkifatee uummata irratti miidhaa gurguddaa akka dhageessisaa rukka qilleensarra nu oolchan jennee hin barbaanne. Raayyaa ittisa biyyaatti fi faandoodhaan wal makatee kan deemu waraanni kun ammallee qabeenya uummataa saamaa jira. Nama Araddoo Tufaa jedhamu yala qarshii 40,000 nama Daawwitii Dhaabaa jedhamu tsara qarshii 7,000 fi callee Oromoo baay'een Oromoo keewwattee aadaadhaan gadi baatu fuudhanii kukkutanii hangaggatanii fi waraana Oromoo qabatee bakkeetti bahuu fi zangii waddeessa Oromoo qabatee socho'ullee akka cabsaa gaggataa jiranidha. Qabatam waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf jedhuun mootummaan federaalaa kan naannoo Amaaraa fi kan naannoo Oromiyaa irratti waraana erga labsanii bubbuleeti jira. Guddina shawaalixaa aanaa ilfataatti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesuun ibsameem. Kana malees manneen qonnaan bultoota danuu ibiddaan gubuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Ganda Gossoo Mikaayilii jedhamutti guyyaa lama dura waraanni mootummaa nama nagaa Kurruu Isgiisaa jedhamu badii tokko malee ajjeesuun manneen qonnaan bultoota tokko immoo ibiddaan kan guban ta'uudha dubbatan. Namoonni mannee fi qabeenyi isaanii waraana mootummaatiin jalaa barbadaa'e kunneenis obbo Moosisaa Guddisaa, obbo Milishuu Moosisaa, obbo Dajanee Magarsaa, obbo Alamuu Magarsaa, obbo Taaddasaa Caalchisaa,
obbo Guutamaa Mirkanaa, obbo Guddataa Lammeessaa, obbo Lammaa Guddataa, obbo Darajjee Awaash, obbo Salamoon Nugusee fi obbo Boojaa Fufaa ta'uu jiraattotatu nutti hime. Mootiin manneen isaanii ibiddan jalaa barbadaa'e wayitii gannaa kanaan dahoo dhabanii rooba fi qorra hamaaf saaxilamanii jiraachuu maddeen naannichaa himanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Muruu Gandaa Haroo Waloo bakka addaa Caakkii jedhamutti haleellaa fi inxaalayyii namaa fi shororkeessitoonni faannoo raawwatanii lubbuu namaa dabre. Gareewwan kunneen lubbuu namaa dabarsuun gamatti loon hedduu saamuu jiraattonni himanii jiru. Faayizaa Eliyaas gabaasaa dabalataa akka chaanutti nutti himte. Hawaasni aanalee Amuruu Haroo Kiiramu jaardagaa jaartee fi gandoota baadiyyaa hedduun haleellaa humnoota shororkeessitoota kanaatiin qeeffii qabeenya isaanii irraa erga buqqaafame bubbuleetti jira. Gandi magaalaa fi Xabuuqoo jaamtus guutummaan guututti humnoota shororkeessitoota kanaan barbadeeffamuunis waan yaadatamuudha. Har'as haleellaan humnoota shororkeessitoota Amaaraa kun nurraa hin dhaabbannee jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan kunneen aanaa Amuruu ganda Haroo Waloo bakka addaa Caakkii jaamtutti haleellaa humnoonni shororkeessitoota Amaaraa guyyaa kaleessaa raawwataniin lubbuun dubartii ulfaa tokkoo fi daa'imman lama darbeeti jira jaane. Haleellaan guyyaa kaleessaa jechuunis adoolessa 29 bara 2014 ganda Haroo Waloo keessatti raawwatame barii lafaatiin waan tureef tasa waan dhalatee ture ejoo maddeen keenya bakkichaa dubbisne. Hawaasni hedduun sagalee dhukaasaa dhaga'uun gara bosonaatti yoo baqatu dubartootaa fi daa'imman baqachuu dadhaban irraa immoo miidhaan dhaqqabu ibsaniiti jiru. Tilmaamaan gara dallaa 2-3 oli naannoo sana kan jiru Caakkiin jedhamti bakki addaa maqaan addaa ishee ganda Haroo Waloo jalatti kan isheen waamamtu horii gaafa 100 olii fi bushaayee halkani waan ta'eef bushaayee gorantoo yookaan immoo mana namaa jala deemuudhaan fi manoota caccabsuudhaan kan saamichi gaggeeffame. Kanaaf bushaayee 50 ol yoo xiqqaate 50 ol kan ta'uu fi loon gara 100 ol kan oofame irra caalaa immoo uummannis gargar baqatee birmannaa waan dhabeef bosonuma keessa bulleetti har'a barbaachaan dubartiin kun argamtee miidhamuu isheef du'uu ishee kan argame. Haleellaa kanaan dubartiin ajjeefamte ulfa ji'a 8 akka turte kan himan maddeen keenya garasii dubbisne. Daa'imman xixiqqoo waggaa 3 ta'anis reeffi isaanii argamu himaniiti jiru. Mootummaan haleellaa garee shororkeessaa Amaaraa kana nurraa dhorkuu hin feene jiru jiraattonni. Inuma badii jarri nurratti raawwate galtee siyaasaatiif fayyadamuun yaalaati jiru jaane. Nuti ijaan kan argine kan nu haleelaa nu mancaasaa fi nu ajjeesaa jiru. Humna shororkeessaa Amaaraati kan jaane jiraattonni. Mootummaan akka nuti waraana bilisummaa Oromootu miidhaa nurraan gahaa jira jennee dubbannu nu dirqisiisuuf yaalaa jira jechuun komatan. Yoo loon uummataa saamamu loon uummataa deebisuu dhiiseeti waraanni mootummaa kan si saamaa jiru, kan si nyaachaa jiru, kan si buqqisaa jiru shaneedha jedhanii dhiibbaatti gaggeessaa jiru. Fakkeenyaaf asumarraa kan inni kaasuu danda'u guyyaa gaafa 26 jechuudha. Adoolessa gaafa 26 uummata gandoota fakkeenyaaf kan akka ganda Cidhatti, Gabaabusii, Jaaboo Doobban, Sammoon Laambuu bakkoota garaagaraa irraatii warreen buqqaanii kanallee walitti qabaniitu shaneetu buqqise jedhaatii miidiyaaf ibsa kennaan kanaan achi sammuu isin facaafne jechaa turan uummata irratti doorsisa hamaatu gaggeeffamaa jiraani. Mootummaan rakkoo humnoonni shororkeessitoota Amaaraa gaggeessan furuudhaaf osoo fedhii qabaate eenyummaan isaanii fi buufanni isaanii beekamaa waan ta'eef hagas mara waan nama rakkisuu miti jechuun dubbatu. Aanaa Amuruu qofa keessaa lola kanaan namoonni 100,000 lakkaa'aman buqqaafamu gaafatamaan sodaa balaa aanichaa ji'oota 2 dura OMN'tti himuun isaa ni yaadatama. Namoonni buqqaafaman kun yeroo ammaa kana gargaarsa gahaa dhabuudhaan haala baay'ee ulfaataa keessa jiraachuu isaanis himameeti jira. Haala dhala namaaf hin jirre keessa jiruuni kaan kan nyaatu dhabee sadarkaallee du'aati yoom du'a balu jenneeti yoom du'a mana baluuti yoom dhuma namni jenneetu eegaa jirra malee homaata akka gargaarsa hin qabu, lafa oolmaa hin qabu, lafa bultii hin qabu, waan nyaatu hin qabu, waan dhuguu hin qabu gidiraa keessa jira sabni keenya. Atleast gandi aanaan Amuruu gandoota 23 qabu keessa gandi 18 namatti hirkatee jira. Inni kaan immoo bakkee walakkaarra jira. Inni kaan immoo mana hidhaa keessa jiraani.
godinaalee horroo guduruu wallagga bahaa fi shawaa lixaa bakkeewwan garagaraatti haleellaan humnoota shororkeessitoota amaaraa kanaan lubbuun namoota hedduu dabru gabaasuun keenya kan yaadatamuudha. godinaalee harargee bahaa fi lixatti beelli uummata dararaa jiru guyyumaan guyyatti hammaachaa dhufuun sadarkaa yaaddeessaa irra gahuun ibsame. Haalli uummanni naannichaa keessa jiru hammaachuu ragaan suuraa fi viidiyoo garasii OMN dhaqqabni mul'isa. Uummanni rakkoo beelaatiif saaxilamuun lubbuu namaa fi beelladootaa dhabaa jiru kun haalli jiru daran osoo hin hammaanne qaama dhimmi ilaaluurraa dirmannaa akka barbaadan dhaammatanii jiru. Na'imaa Umar dabalata qabdi. Akka jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanitti godina Harargee bahaa aanaalee gara gammoojjii jiran mara keessatti sababa hongee dheerateen beelli hamaan beelladoota fixe lubbuu namaas gaaga'aa jira. Aanota akka Mayyuu Mulluqqee, Malkaa Bal'oo, Cinaaksan, Gaara Mul'ataa, Gola Odaa fi kanneen biroo keessatti rakkoon beelaa akkaan hammaataa jiraachuu himani. Aanaa Malkaa Bal'oo araddoota garagaraatti haalli akkaan hammaataan uumamuun dubbatu. Qaamni mootummaa naannichaa uummata beeleef gargaarsa godhaa fi kan hin jirre ta'uu jiraattonni himani. Gaafa uummanni beelaan dararamaa jiru kun lubbuu isaanii baraaruuf ilmaan guurratanii baqachuuf ja'an maqaa keenyaaf gaarii miti ja'anii dhoorkaa jiru jechuun komatu. Aanaalee hedduutti beeladoonni hedduun dhumuu eeraniiti jiru. Lubbuun namaas gaaga'amaa jiraachuu jiraattonni aanaa Mayyuu Mulluqqee ni himu. Dhumtee gaalli nama tokkorraa 25 nama tokkorraa 50 kanaaf looniis nama tokko 10 nama tokko 25 horiin harkatti nafne loonii fi eegaa loonii tokko naf horiin hin gurguran xaapoon qoodhaananii amma ijoolleen fi haatii waliin akkamiin ta'ettee haadha maatii shaniif maatii kan godhu wallaaltee ana kan sin godhun qabu isin keessa hin deemte ayyo wajjima yaanaan garmaati deemtu deemne ani anu qoftitti ni darbaa jette qoftitti jette ijoolleen mudhii na qabadhaa jette mudhii qoftitti kuttu mucaa tokko qofaa irraa baaragee hafe maatiin afur waliin kutte. Uummanni beelaan gidirfamaa jiran kun gargaarsa tokkollee argataa hin jiranii kan jaan jiraattonni nuuf dirmatamuu qabaa jaani. Namni waan gurgurachuu dhabeeti abaaliin saaxilamee jira jechuun uummanni gargaarsa tokko hin arganne rammanni akkana rammata dhaba. Kun akkasitti biyyi keenya tun biyya hofte tan dhabamte dhabamu jirti. Goda bannee godatti namuu galuu deema. Jiraataan kan biraa ammoo rakkoo isaanitti jirtu ibsuun gaafa abbootiin warraa fi namoonni humna qaban nyaata loonii fi midhaan nyaatan barbaacha aanaarraa bahanii deeman daa'immanii fi manguddoonni dadhaban bakka ciisanitti rakkoo hamaaf saaxilamuun ciisanii du'a eeggachaa jiru ja'a. Namni beeyladaan tan duraa dhumtee taan hangaaf dheeda barbaada aanarraa aanaa biratti qaxxaamuree laga qaxxaamuree bishaan dhugaatii fi waan dheedu barbaada. Manguddoon tun onatti hafte tajaajila dhabdee akka nama humna qabutti isaan kun laga ce'anii gaara meeqa bahanii beeyladaa jala deemuu hin danda'an. Namni as taa'ee isaan kana kunuunsu beeyladaa jala baheeti haawwan keenya kan silaa xoorataa bahuu barbaadan kun xoorataa dhabanii yeroo baay'ee waggaa beelti kanatti hammaate sana kan miidhamu haawwan akkanaatiif daa'imman yeroo ammaa tanaas hedduudha osoo hin nyaanne akkanatti agabuu oolanii bulanii yeroo baay'ee beelaan rakkachaa jiran. Lubbuun namoota baay'eetis gaaga'amarra jirti jechuudha bahuudha. Namni kunis osoo haalli jiru kanarra hammaatee lubbuun namoota baay'ee du'aaf hin saaxilamne uummanni Oromoo abbootiin qabeenyaa fi qaamni nu gargaaruu danda'u martuu nuuf dirmadhaa jechuun yaamicha dhiyeessee jira. Namni waan nyaatu dhabee rakkoon hamaan hangana hin jenne tan himnee fixuu hin dandeenye nurra gahaa waan jirtuuf abbootiin qabeenyaa deeggarsa hiyyeeyyii tanaaf gootanii warra harka qalleeyyii akka keenyaa hanahanii beeyladaan duraa dhumtee waan nyaatu dhabee osoo tigaa lubbuun namaa baatee rakkoon lubbuu namaa hin baafne achi asitti waan godhuu dandeessan. Godina Harargee lixaa aanaa hawwii guddinaa fi burqaa dhiintuu dabalatee aanaalee muraasa keessattis beelli uummata dararaa jiraachuun odeeffannee jirra.
Durtaan Koongiresii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa filannoo Keeniyaa taajjabuuf garasitti imalan paartiin isaanii akka jedhetti maffeerraa taasifameen filannoo Keeniyaa taajjabuuf gara Naayiroobitti qajeelanii jiru. Filannoo Keeniyaa tibba kana filatamu uummanni biyya sanaa dammaqinaa irratti hirmaata jedhamee akka eegamu gabaasaaleen ni mul'isu. Lammiileen Itoophiyaa Somaaliilaand keessa jiraatan labsii biyyattiin baqattoonni biyya isaanii keessa jiraatan akka bahan labsite yaadda'uu himan. Somaaliilaand lammiileen biyya alaa eeyyama seeraa hin qabne biyyattii hatattamaan gadhiisanii akka bahan akeekkachiiftee jirti. Tajaajilli immigireeshinii biyyattii akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 21/2014 akeekkachiisa baaseen hanga gayya 11/2014 yeroo jiru keessatti biyyattii gadhiisanii bahan akeekkachiiseera. Lammiilee isii baqattoota seeran alaa hojjechiisan irrattis tarkaanfii akka fudhattu kan ibse. Lammiileen Itoophiyaa Somaaliilaand keessa dameewwan garaa garaa irratti bobba'anii argaman murteen kun akkaan isaan yaaddessu ibsanii jiru. Namoonni dhimma kanatti dhiheenyaan hordofaa jiran BBCtti akka himanitti labsiin kun maqaaf lammiilee biyyoota biroo haa jedhamu malee baay'inaan lammiilee Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhan. Yeroo gabaabaa kanatti bahuun akka itti ulfaatu warreen mallaqa hin qabnes akka jiranii fi gara biyyaatti deebi'uu sodaa nageenyaas akka qaban baqattoonni kunneen himanii jiru. Gabaasni kanneen maamarture. Oduu Xuratii Yuunivarsiitii Wallaggaa Haroo Nam-tolchee Soorgaa kan magaalaa Naqamtee keessatti argamu irratti piroojeektiiwwan garaa garaa hojjechuuf karoorsu isaa beeksise. Oduu birootiin immoo barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa meeshaa Yarsumaa jedhamu fayyaa loonii eeguun hormaata isaanii gabbisuuf oolu kalaqanii jiru. Cuunfan gabaasaa VOA fi BBC akka achaanutti isiniif dhiyaata. Yuunivarsiitiin Wallaggaa Haroo Nam-tolchee Soorgaa jedhamu kan magaalaa Naqamtee keessatti argamu irratti piroojeektiiwwan garaa garaa hojjechuuf karoorsu isaa beeksiseera. Kana kan beeksisan itti gaafatamaa kolleejjii saayinsii uumamaa fi gargaaraa Profeesaraa muummee barnoota baayoloojii kan ta'an Dr. Moosisaa Galataati. Dr. Moosisaa Galataa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin hoteelotaa fi loojiiwwan adda addaa sadarkaa isaanii eeggatan kan giddugaleessa hawwata turizimii taasisuu danda'an dabalatee bakka kunuunsa bineensotaa fi biqiloota akkasumas wantoota aadaa Oromoo calaqqisiisanii fi magaalaa kana miidhagsan ijaaruuf karoorfatanii jiraachuu himan. Qo'annoo fi qorannoo irratti xiyyeeffachuun oomisha qurxummii haroo sanarraa baasuun magaalattiif dhiheessuunis yaadrimee karoora isaanii kan birooti. Giddugalli bashannanaa magariisa ta'es haroo Soorgaa irratti ni hojjetamaa jedhan Dr. Moosisaan. Giddugala bashannanaa bishaanirraa fi lafarraa kan dizaayinii magaalaa Naqamtee wajjin deemuu ijaarree magaalaa Naqamtee magaalaa bareedduu fi hawwattuu taasifna kan jedhu Dr. Moosisaan baajata yuunivarsiitiin ramadu cinaatti hawaasni naannichaa ijaaramee fi mootummaanis karoora kana deeggaruu akka qaban dubbate. Hojiin yuunivarsiitiin Wallaggaa jalqabe kun hawaasa naannichaatiif faayidaa guddaa buusuu danda'a. Kanaaf karoorri kun jiraachuu isaatti gammachuu qabnaa jedhan jiraattota gidduudhaan kanneen yaada isaanii kennan. Fakkeenyaaf namoonni gurmaa'anii giddugala bashannanaa sana keessatti akka hojjetaniif carraa uuma jennee amannaas jedhan. Miidhagina magaalaa Naqamtee fi diinagdee magaalattiis akkaan dabala jennee tilmaamnas jedhanii jiru. Oduu birootiin barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa meeshaa Yarsumaa jedhamu fayyaa loonii eeguun hormaata isaanii gabbisuuf oolum afaanota torbaan dhaangi'uun kalaqan jedham gabaasni BBC'n qabatee bahe. Meeshaan kun meeshaa fayyaa loonii eeguu fi hormaata loonii gabbisuudha. Meeshaa Yarsumaa jedhamu kana kan kalaqeem piroojeektii eebba isaaniitiif jecha barattoota yuunivarsiitii Jimmaa Inistituutii Teeknooloojii muummee elektirikaalii fi kompiitar injinariingii waggaa 5ffaati. Yarsumaan marsaa duraatiin afaan Oromoo dabalatee afaanota torbaan akka hojjetutti kalaqame. Afaanonni kunneenis afaan Oromoo, Amaaraam, Suwaahiliim, Somaaleem, Ingiliffam, Tigriffaa fi Walayitaadha. Yarsumaan jecha afaan Oromoo yoo ta'u hawaasa Oromoo Booranaa biratti hiika tiksee jedhu qaba. Tikseen ammoo eenyu olitti haala fayyaa loonii dhiheenyan kan hordofu tiksuu fi to'atuudha jechuun ibsan. Hundumaa atomsaam garee barattoota Yarsumaa kalaqan jahan keessaa tokko yoo ta'u Itoophiyaan qabeenya loonitiin ardii Afrikaa jalqabarra addunyaarraa immoo kurnaffaarra jiraattus faayidaa damee kanarraa argattuun garuu dhumarratti akka argamtu hime yaada miidiyaaleef laateen. Akka hunduman qorannoolee naannichaa irratti taasifaman eeruun ibsutti sababoonni akka Itoophiyaan oomisha loonirraa haalan hin fayyadamne taasisan ammoo kunuunsa gaarii fi hordoffii fayyaa ammayyaa dhabuudha jedha. Meeshichi safartoowwan akka ho'insa qaamaam dhahannaa onnee fi alala guuruu gorsa ogeessaa yookaan expert system fayyadamuun odeeffannoo walitti qaba.
yersumaan odeeffannoo walitti qabe kanneen bu'uureffachuudhaan bu'aa isaa beeksisaa. Bu'aan adda bahe sun loon dhibee wayii qabaachuu kan mul'isu yoo ta'e achumarra dhaabbachuudhaan furmaata isaas beeksisaa jedhan barattoonni meeshaa kana kalaqan. Yoo rakkoon ariifachiisan loon tokkorra gahe ammoo dafee garam moosaa jitti yaadachiisa erguudhaan akka yaalamu taasisas jedhanii jiru. Gara waktu kayaknya udah galgal kenapa menit hanne kenapa kata udah silti musuh wajib kan ceramah marfan talet kopi wan OM menefanitif fufu ya rugari kepada